Fedhii hawaasa keenya irratti hundaa'uudhaan pirojektoota gosa adda addaa kanneen akka inishatiivii magaalaa fi kilaastera furdisaa fi horii, kilaastera horii aannanii, kilaastera horsiisa lukkuu, mana qusannaa, ijaarsa waajjira gandaa, daandii dhakaa bocamaa, daandii cirrachaa fi diishii boololaa, waliigala baajeta mootummaa fi hirmaannaa ummataatiin akkasumas ijaarsa waajjira paartii badhaadhinaa bulchiisa magaalaa Angar Guutee hirmaattota miseensa paartii badhaadhinaa fi deeggartoota isaatiin walumaagalatti baajeta mootummaa fi hirmaannaa ummataatiin qarshii miliyoona 89.9 hojjetamee guyyaa irraa hawaasa 60,000 ol kan ta'uuf fayyadamaa kan taasisu tajaajilaaf banaa ta'ee hojii eegalee jira. Barbaachisummaan pirojektii kana baay'ee magaalaa keenyaa fi bu'aa guddaa kan qabudha. Akkasumas harka qalleeyyii baay'eedhaaf manni ijaaramee laatamee waajjiraaleen garaagaraa ijaaramanii akkuma kana daandiin garaagaraa hojjetamee gammachuu guddaadha kan nutti dhaga'amee jiru yeroo kana jechuudha. Akka nama tokkootti pirojektii kana kunuunsee eeguudhaaf ga'een irra barbaachisu hundaa nan ba'adha. Akkasumallee hawaasni sirnaan akka inni itti fayyadamuu danda'u hubannoo garaagaraa wal gorsuun wal jajjabeessuun akka hojjennu hawaasa keenyaaf hubannoo laannaa jechuudha. Baay'ee waan nama gammachiisudha. Faayidaa guddaas qaba. Faayidaa isaa maal waa jennu tokkoffaa irratti maatiin wareegamtoonni kan ta'an abbaa warraa isaanii kan irraa du'anii wantoota garaagaraa horii bituutiin akka isaan deeggaraman ta'anii jiru. Itti aansuutiin namoota qalleeyyii ta'an namoota dadhabaa ta'aniif manni qusannaa manni ijaaramee laatamee fennaan keessatti gammadanii jiraachuu jalqabanii jiru jechuudha. Itti aansuutiin gandoonni garaagaraa akkasumas daandiin garaagaraa hojjetamee baay'ee waan miidhagaa fi waan namni tolutu hojjetamee jira jechuudha akka Angar Guuteetti. Bokkaan nutti cobaa ture eddeen dumatti eddee leetti eddee irribaatti nutti cobaa ture eelee sadii bitee eeleen sadii na dura dhimmuudhaan caccabe ammallee hin qabu lafa hin qabu kosi hin qabu ijoollee kan akkasumaan hin guddise. Amma immoo nu yaadatanii nu laataniiru waaqayyo dhala isaanii mana isaanii gizee isaanii barcuma isaanii irra taa'aa eebbisu. Ijoolleen koo dhimmuu keessaa bokkaa keessaa dhimmuu gurraacha keessaa mana qaqaa keessaa baate ijoolleen koo. Kan nuti hojjetaa jirru horii hormaataaf ta'u nu fidanii biyyi keenya magaalaan Angar Guutee bulchiinsa magaalaan keenya jechuudha. Horii kana nu fidan ennaan hojjetataa jirra. Nama 10 taanee gurmoonee kana gurmaa'anii immoo hojjetaa jirra. Karoorri keenya fuulduraa immoo kanuma irratti jajjabaannee guddina argisiifnee nama biraaf iyyuu fakkeenya taanaa inni yaadna. Naannoo Oromiyaa pirojektoonni miindaa uummataati jechuudhaan
waggaa kana pirojektoota 27,000 ol godinota Oromiyaa mara keessatti naannoo Oromiyaa hunda keessatti eebbisiisaa jira. Kanaan dura magaalonni Oromiyaa baadiyyaa Oromiyaa qorqanii jireenya jiruu Oromoo baadiyyaa qorqanii magaalomsuudhaaf yaalamaa ture. Tarsiimoon sun kufaatii waan fideef uummata keenya keessaa waan baaseef tarsiimoon sun hin ta'u jennee amma tarsiimoo biraatiin magaala qonnaan bulaa dhiigutu hin ta'in magaala qonnaan bulaa keenya jireenya isaa jijjiiru galii isaa jijjiiru uumuudhaaf bifa kanaan hojjetamaa jira. Guyyaa har'aas keessumaa magaala Angar Guutee keessatti hojiiwwan agarre bu'uurri tarsiimoo kanaa qabatamaatiin lafarratti arginee jira. Kanaaf gammachuu natti dhaga'ame ibsa hooggansa godina Wallagga Bahaa misooma magaalaa jirtan akkasumas hooggansa magaalaa Angar Guutee kantiibaa Angar Guutee ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada.